namni bilbila yeroo isiniif bilbile yookiin ammoo bilbilli yeroo isiniif bilbilame bilbila isiniif bilbilame san eeyyama keessan malee namni biroodha nama isiniif bilbile san jalaa bilbila kaasee akka nama sanitti dubbachuu hin dandeenye akkasuma eenyu akka isiniif bilbilaa jiru abbaa lakkoofsanillee arguu akka hin dandeenye akkaataa bilbila isiniif bilbilamutti qulfii godhachuu dandeessan isin barsiisa yookiin ammoo qulfiidhaan qollofachuu dandeessan. Egaa daawwatan kiyya waan kana akka nun baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaa turaan hordofaa. Aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jala sanii baas irratti tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan irratti tokkoof kilikni gootu achi booda ammallee haala kanaan sittee sifataa asirratti ta'e foon sarchii irratti tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee gaa kaa barreessanii achi booda sarchii fuuldura hanti kilikni sarchii gootu achi booda ammallee haala kanaan suuraa kan sifataa suuraa kan irratti tokkoof kilikni gootu achi booda aapshee buufachuudhaaf asirra lusaa gadiyeemtu lusaa gadiyeemtu dhumaati achi booda dhumarratti kana madiimaadhaan kan barraa'e aappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawulood tan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti kan buufatanii hayya daawwatan kiyya aappii kan buufatanii yeroo argaltan aappii kana haala kanaan sibbaa namaa wanni kanoo tana oonii gootanii jechuudha ofirii jirti haala kanaan oonii gootanii ammallee asirratti paaskoor loo kan jiru tokkoof kilikni gootanii achi booda koodii barbaadanitti godhatanii jechuudha fakkeenyaaf 665 ammallee deebi'ee 665 koodii dijitii 4 qofaadha jechuudha. Egaa haala kanaan koodii kanatti godhatanii jechuudha. Amma booda yeroo namni bilbila isiniif bilbile san eeyyama keessan malee namni biroodhaan nama isiniif bilbile san jalaa kaasee dubbatuu hin danda'u akkasuma eenyu akka isiniif bilbilaa jiru lakkoofsa abbaa isiniif bilbilaa jirullee arguu hin danda'u eenyu akka isiniif bilbilaa jirullee beekuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan itti fayyadama.